Dogongora xiqqoon hojii koorraan ari'ame. Ani maqaan koo Jamaal Keen jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Walloo Kamisee keessatti yeroo ta'u, barnoota koos hanga kutaa 10ffaatti baradheera. Yeroon baradhu cimaas laafaas hin turre. Kutaa 10ffaatti dhaabuun koos sababan itti fufuu dadhabee yookiin immoo qabxiin na jalaa hafee otoo hin taane maatii na barsiisu waan hin dhabeefi. Haatii fi abbaan koo obboloota koo dubaraa 2 gara biyya hambaatti ergatanii turani. Haa ta'uutii garuu deemanii malee maalirra eessa akka jiran yeroon baruu waan hin dandeenyeef hiyyummaan daandii jireenya koo na jijjiirsifte. Sababa kanaanis dalagaa yeroo gabaabaa keessatti miindaanaaf argamsiisu waa'uma fedheyyuu haa ta'u barbaaddachuu ni gale. Barri isaas bara 2002. Beeksisni poolisii federaalaa aanaa keenya keessatti yeroo ba'u dorgomeen waa hundumaan madaalameen qoratamee darbeen gara leenjiitti hin seene. Yeroon manaatii ba'u bakka kanan deema maatii kiyya jedheen otoo hin taane magaalaa Finfinneetii meeshaa akkanaa bitee dhufaa jechuun mana keenya gadi lakkisee ba'e. Egaan carraa jireenyaadhaatii leenjii poolisii federaalaa kana bu'aa bahisaa hunda isaa danda'een leenji'een xumurameen eebbifame. Ramaddiidhaanis asuma magaalaa Finfinnee keessa ramadameen hojii eegalee. Akkuma beektan egaa hojiin poolisummaa uummata fuulduratti hojii jibbisiisaa ta'us haa ta'uutii garuu bu'aa bahii hedduutu jira. Hojjettoota dhaabbilee mootummaa birootiif sa'aatiin hojii 8 yeroo ta'u poolisiidhaaf garuu murtaa'aa miti. Sa'aatiitti rakkoon naannoo ati jiraattutti uumameen dursa dafee argamee ragaawwan walitti funaanuu kan qabu si'idha. Tarii anis namadhaatii akkuma hiriyoota koo gara biraa irratti dogongorri tokko uumamu ana biratti illee nafni. Sababa dadhabina kootiin yeroon yakkoota tokko otoon arguu akkan arginetti biran darbee olee jira. Jireenya magaalaa Finfinnee gatii mana kiraa fi miindaan nuuf kanfalamu gonkumaa waliin waan hin geenyeef kunis rakkoo gara biraa hojii kanaati. Otuun haala kanaan jiruuf jireenya koo gaggeeffachaa jiru mooraan ani kireeffadhee galu keessatti rakkoon ta'e guyyaa tokko na mudata. Maatiin mooraa isaanii natti kireeffatan gaddi mana obboleettii haadha manaatii waan uumameef hojjettuu manaan ala hundi isaanii mana gaddaa sana ni deemu. Anaa fi hojjettuu sana qofaatu galgala sana mooraa sana keessa bule. Dubartiin lubbuudhaan boqotte suni mooraa sana yeroo hundaa waan dhuftuuf hojjettuun manaa sunillee baay'eetti ni jaallatti. Nama dhaatii miira namummaa waan qabduuf ani mana kana turuu kootiif isheetu sababa naaf ta'e jettee qofaashee mana guddaa sana keessatti ni boossi. Akka aadaa fi duudhaa naannoo keenyaatti nama gadde tokko bira dhaabbatanii wanta jajjabeessaniif galgala naannoo sa'aatii 4tti balbala mana guddaa rukuteen dhiisii hin booyinii yaa obboleettii koo ganama barii otoo laftiin bari'iin bakka boo'ichaa deemnaa jedheen ishee jajjabeesse. Boo'ichi ishee dhugaasaa ta'u soba haa ta'uutii garuu imimmaan ishee addaan citu dide. Anis dadhabbii bakka hojii magaalaa Finfinnee keessa jooraan tureetii boqochuu waan hin barbaadeef akkaataattiin dhiiseen gara mana kootti galeen boqodhu nan dhabe. Otuun ishee sossobuu tilmaamaan naannoo sa'aatii 6 ni ta'a. Ofitti qabeen hin booyin jedheen sossobaa waan nan tureef hirribni akka ishee fudhatu ni ta'a. Anis suuta jedheen soofaa irratti hirkiseen gara mana kootti galuuf yeroo yaadu na gadhiisuu diddee ija ishee akkuma sillib gooteen harka koo harka jaalalaan na qabattee ofitti na harkisti. Anis dhiiraa durumaayyuu yaani na keessaan dhibnee tapha kiyya battala mana gadhiisee ba'uurra qaama mucaa kanaa sukkuumootti jijjiiradhe. Isheellee taphni kun waan baay'eetti toleef kutaadhaa gara kutaatti na ceesisuun dhumarrattis sireerraa na kuffiste. Halkan hanga sa'aatii 11tti ergan ishee bira ture booda mana gaddaa sana gaheen gara hojii kootti
imala koo raawwadhe. Guyyaa sanii booddee anaaf mucayyoon kun mallattoodhaan mana keessatti walii galuu eegalle. Maatiin illee gara manaatti waan deebi'aniif yeroo barnoota ishee galgala barattu itti fayyadamnee mana hiriyoota koo yookiin immoo siree qabannee yeroo gaarii waliin dabarsu eegalle. Haa ta'utii garuu deemsa keessa mucaan kun akka ulfoofte natti himti. Ani nama magaalaa Finfinnee keessatti jiraachuun baay'ee natti ulfaatu. Oduu kana dhaga'uun immoo dhagaa ulfaatu gara biraa jireenya kiyya ni kaa'a. Anis kan Rabbi nuuf kennedha jedheen homaan ta'uu mooraa gara biraa kireeffannee waliin jiraannaa jechuun otuma natti ulfaatu waadaan galeefi. Mallattoowwan dubartii tokko irratti ulfaa'uu agarsiisan ishee irratti mul'achuu yeroo jalqaban mooraa sana lakkiseen mooraa sanarraas fagaadhee mana gara biraa kireeffannee waliin jiraachuu eegalle. Kanan duratti miira malee jaalala hin qabnee fi jaalala godhadheen jireenya hiyyummaan mataatti godhate. Haa ta'utii garuu eeyyama Rabbiin gara fuulduraatti itti fufuu kabajaa fi ulfina nama hawwisiisuun jireenyi iyyuu natti mi'aawee jiraachuu eegale. Otuma jennuu guyyaan da'umsa ishees ni ga'a. Haa ta'utii garuu kan Rabbi jedhe malee milkaa'uutii daa'imni sun fayyaadhaan dhalatus guyyaa lama ol garuu lubbuun jiraachuun isaaf hin eeyyamamne. Haati manaa kiyyas anis baay'ee gaddine. Haa ta'utii garuu kabaja guddaa wanta isheef qabuuf daa'imni koo na jalaa boqote jedheen ammas ishee waliin ta'urraa duubatti hin jenne. Guyyaa biddeena gogaa bituun dadhabee daabboo baadheen gara manaatti gala. Harka kiyyarra qarshii ga'u waanta beektuuf kana maaliif fidde jettee ija dallansuudhaan guyyaa tokkoof iyyuu na ilaaltee hin beektu. Haala kanaan wal dandeenyee mana tokko keessatti waggaa lama waliin jiraanne. Waggaa lama booddee garuu akka carraa ta'ee rakkoon tokko ni mudata. Ani bakka hojii tureen galgala barfadheen gara manaatti galaan jira. Ishiin immoo barumsa ishee kutaa 9ffaa galgala deemtee barattu barattee dargaggoota lamaan hammatamtee fuuldura koo ni deemti. Argeen ija koo amanuu dadhabe. Maaliif akka ishee hammataniiran adda baafachuudhaaf yeroo toon argatiin meeshaa qabattoo koo keessa jiru baaseen dhaabbadhaatii suuta duubatti galagalaa jedheen dhimma dhuunfaa koof meeshaa mootummaa gad hin baasa. Nahanii sadan isaaniiyyuu harka isaanii yeroo wal qaban dargaggoonnii fi shamarran gara biraa naannoo sanatti sa'aatii sanatti argaman akkuma isaanii mana barumsaatii yaa'aa jiran immoo iyya ni dhageessisu. Kaan immoo baqatanii ni fiigu. Maaliif isaan gidduu hammatamtee deemtaa? Haadha manaa koo akka taate ni dagatte moo jechuun yeroo isheen gaafadhu otuu isheen jecha tokko iyyuu natti hin dubbatiin hiriyoonni koo poolisoonni naannoo sanatti dhiyeenyaan argaman sagalee iyyaa dhaga'anii fageenya irratti meeshaa kiyya akka lafa kaa'u na gaafatanii. Anis haala kanaan salphaatti rakkoonni uumama jedheen durseen waan hin yaanneef battala lafa kaa'een harka kiyya laadhe. Haadha manaa koo fi dargaggoonni lamaanis mana hidhaatti fudhatamanii ganamanii hiikamu. Ani garuu achumatti nafe. Meeshaa mootummaan uummata eegi jedhee siif kenne dhimma dhuunfaadhaaf itti fayyadamteetta jedhamees turtii hidhaa torbanoota muraasaa fi guutummaa guutuutti hojiirraa akka ari'amuuf murteen natti ni murama. Galees dhiifama gaafadheen haadha manaa koo araarfadhe. Haa ta'utii garuu jireenya kanaan booddee jiraachuuf harki koos harki haadha manaa koos ni qallata. Gatii mana kiraallee kaffaluun baay'ee natti ulfaate. Namoota irraa liqeeffadhees liqii deebisuun naaf hin danda'amne. Baatii lamaafis hojii malee ergan ture booda haadha manaa kootiin waan tokkollee yoon argadheen beekanii maatii kiyya bira gaheen nan deebi'aa jechuun gaafadheen imala koo taasiseen. Haa ta'utii garuu guyya 3 maatii kiyya bira yeroon bulu jireenyi isaanii kanuma duraa kan hin jijjiiramne ta'uu yeroon hubadheetti dhufeen haadha manaa kootiin mana kana keessaallee dafnee haa baanuu homaa tokkoyyuu argachuu hin dandeenye gatii mana kiraas kanfaluu hin danda'u jedheen ittiin dubbadhe. Egaa gatii mana kiraa kanfaluu dadhabdee jireenya mataa kee jiraadhu an dallaalaadhaan mana namaa barbaadeen galuu nan danda'a jettee naaf deebiste. Amantaadhaan anaaf
anaaf ishee waliin fakkaannu sabni keenya illee tokko miti haa ta'utii garuu jaalalli walitti nu fidee waliin jiraachuu jalqabnus yeroon jaalalaa keenya garuu kanaa ol ta'uu hin dandeenye anis sanaan booddee hojii mootummaa jalqabeen hojii humnaa hojii dhuunfaatiin jiraachuun akka qaanii tokko ta'ee waan natti argameef dhaabbanni poolisii murteen irratti dabarsee dhiifama akkanaaf godhuuf xalayaa galfadheen haa ta'utii garuu hojii sanatti deebi'uudhaaf qarshii humni koo hin dandeenye wanta na gaafataniif abdii kuteen gara magaalaa Adaamaatti sagalee koo dhoksadheen nan deema achiis homaa falan dhabee uffatan qabus tokko lamaan gurgureen hanga Jibuutiitti imaluus nan danda'e ergan baqattummaa jalqabee jedhees otoon tuffatiin hojiiwwan garaagaraa hojjedhee qarshii na barbaachisu ergan harkatti qabadhee booda turtii baatii tokkoon guunne keessatti rabbi na gargaaree Saawud Arabiyaan seenaa jireenyi koos naaf jijjiiramuu ni jalqabdi obboloota koo lamaan sagaleen isaanii dhibamee waggoota dheeraadhaaf eessa akka jiran anis ta'e maatiin koo abdii kanarraa kutannee nama namaan bakka jiran nan baraa rakkina isaan keessa turan guyyaa biraa isiniif hin barreessaa haa ta'utii garuu anis poolisiidhaatii tooftaa addaadhaan bakka jiran keessaa dabareedhaan baafadheen fayyaa isaanii guutuutti hanga deebi'aniitti ergan of biratti wal'aanee booda dalagaa gara biraa bakkeedhaa akka hojjetan nan taasise isaanis nugaa erga jedhanii booda gara biyyaatti deebi'anii mana ijaarratanii daa'imallee godhatanii jiru anis rabbi na milkeessee jireenya kiyya asuma Saawud Arabiyaa keessatti rabbi na milkeessee jiraachaatiin jira kaleessi jireenyin dabarsee sammuu koo keessaa baduu didus haa ta'utii garuu nama dhaatii wantin keessa dabarsee dhufe har'as natti yaadatama dogongora xiqqoon hojii koo irraa ari'amuun koo haga har'aatti yaada hubataa ta'eefillee xiyyeeffannoon akka ilaalna taasiseera seenaa kiyyarraallee akka barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu ana obboleessa keessan Jamaal kee Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'echaa guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenyi Jamaal Saawud Arabiyaarraa nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabina akka qooddanii fi kabajaan isin hin gaafadha haga yoonaatti wanta na waliin turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana waliin turtan kabajaan isin gaafadha akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shumeedha qophii gara biraatiin hanga walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa